Ifama munaan jettee. Maakee. Maalo. Amma goote? Amara deebii sira. Maakee. Qasa darganna. Suutaan. Fatiyee maalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota wabii tube. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa akka taatan abdii guddaan qaba jechuudha. Yeroo kamuu waan inni isin hawwu maalidha nagaa bakka jirtanitti jechuudha. Har'a eenyu wajjin jira? Fatishaa, intala Mishaa, intala Warqiisan, haadha mana obboleessa jennuudha. Thank you so much. So salaam jedhin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota wabii tube akkam jirtu nageenyi keessan badhaadha. Har'a hojii biraatiin isinii gad dhufneetiin jirra. Maaliin gad dhufne? Maal qabannee dhufne isinitti fakkaate? Yeroo darbee Fatishaa prank gochuun kiyya yaadatama jechuudha. If dhiqxe buneen fincoofte jettaniin isiin immoo Salamaa sadii goote jechuudha. Guyyaa darbee prankii isin daawwattan irratti jechuudha. Gidduutti viidiyoo biraa galcheen ture. Otootii ishee duukan xumuratiin ishee wajjin naasayini waan jiru sana. Directii ma'uttaallee har'a viidiyoo biraatiin dhufnee jira. Maalidha viidiyoon ittiin dhufne? Asumaan fuulduruma keessanitti jechuudha. Xiqqoo natti rifattee jirti normaalii. Bilbila koos kaasaa hin turre. Akka ammas gorfu kanaa seete dhugaa. Jaartii obboleessaa jechuun is normal no? An obboleessa isiiti. Bilbiluun kiyya badaa wanti hin qabu jechuudha. Kanaaf mee Fatishaa akkam ture jedheen gaafadhame gara dhiifama kiyyaatti deemuu kiyyaan dura Fatii እንዴት ነበር? ማል ያዴ ሰሙን ከንኬ ማል ያዴ ቱሬ ጉያስ ብቻ እኔ እንጃ በድንጋጤው ራሱ እስከ ዛሬ ወደ ራሴ ያልተመለስኩ ወላሂ ባዬ ምናቴ ቱርቴ ኖርማሊ ዱጋይ ሄዱ ተካሪፈዴ አኒሞ ማሊ ያዳ ቱሬ ሲቲ ፈካቲ ጋፋታ ከሲቲ ናቱ ሰን ጉርባን ኩል ካሜራ ለፈካዬ ፊጌ ዱፊና ማል ጀቻን ቱሬ ሄዱ ተካነ ሄ ጀቹላ ከበጀምቶታ ወርዶፍቶታ ኮ ኢሲኒስ ባዬ ተኮነቴ አርተኒ ቱርተን ፈቲያን እንተለ ጋሪዳ ለመነገያቲ እንተለ በሻሻን አከሚ ተከነ ጎተ ማል ጀተኒ ነቲ ዱላ ቱርተን ጀቹዳ ፈቲ ይፈማ ጉዳን ሲንጀዳ ኩኖ ኦቢ ጉያ ሰና ዶፍቴ በር ሲሪየስ ኢሱማ ዱጋ ሲደ አኒ ጁሪ ፈታን ቱሬ ባይዘ ያ ሙዲ ሰንኬ ሳባው ደደበ ኢቭን ገሩማ መናዩ ገሌ ባው ደደበ ያ ገሩማ ናርገሌን ቦዲ አንዩ ያ ምንድነው ዛሬ ያጋጥም ይሆን ለየት ያለ ነገር እንደዛ አይነት ነገር እኔ እንጃ ከዚህ በፊት አላጋጥመኝም ቢዋኑ በለሽተ ያማዲ ፈመናጀታ አማሊ ኤገሉ አሁን መካናው እረዴቡ አስማት ትሪፈቺሱ ትጅጅረበ ማልማት ሰው ወንቲ ያሰው ዳዱፍኔ ኖርማሊ ሰከናሚቲ ሱንማ ፉልዱራቲ ዲፈመሸቲ እንጀቹዳፊ ሸኒስ ዲፈመናጎቴርቲ ጉይቸስ ካሜራ ዱበት ጋፈደን ጅራ ኢስኑምቲ ዳይሬክት ያ ኢላልተኒፊ ነ ማሎ ዲፈመም ናንጀት ያ ማከሽ ማሎ አማጎቴ አመረ ደቢ ሲራ ማከሽ ቀስ አድርገን ሱታን fatiyee maalo difamati godheera garuu yeroo biraa nattiin baratu ani sirran deebu namoonni hedduunis baay'ee mana taaranii jiran baay'ee hedduu takka jechuudha akkamitti rabbi si haa godhu kanaan jedhee faatu jira isinillee rabbi haa dhiisu warra koomentii akkasii barreessitan anaafis rabbi naaf haa dhiisu walumaa galatti maalidha isinitti fakkaate har'a wantiin fatiyaa barbaadeef maalidha isinitti fakkaate يا دربي فتيا في اوشين بي صافي اسمين الزلي اي نابر اسمي يا دربي فتيا من يا دربي فتيشا في اوشيني وليت بواني تورنتي كودا اسي مران نغا لايك فيديو چيلالن جرا نورمالي مال رتا كوليت بواني مال جديني سببني وليت بويتي ساني اوشي في فتيا مال رتا كوليت بواني ايغاتي وليت بواني توراني باي متوك فيديو سانا غبارت وليت يا تورتني دوتا كارتي جرتاتي سي مال رتول أبداً مال تو وليت سيمبوس وبي أسمع وايس أني لنا قفت باتي إدو تكان دوغا مالف جنان دريو آريتين جرا أما سوايس أنا كاستي مورا كارون بربادو بيكتي أي أنا كارتو بربادي وتون تاني يعني ما جار سماتي كنا كيس واي مسا ما كاي سالفة كاسون برباني بيكتي لك كسيمتي كا ما تسقبايتي أوتون آرين أوتومالين جدين لايك أني ميرا سنتي سيدبيسو بربادي وتون تاني برود وماف نورمالي maatiin kun akka walitti hin buune akka waliin dhabne aninni lamaas yoo fuudhe sadii afuris dhimma kiyyaa miti normaali garuu akka wal dhaban akka walitti buutan maal afuris yoo fuudhe dhimma kiyyaa miti akkas wow it's amazing
So akka walitti buutan waan hin barbaannee fi maalidha dhimmi walitti isin buuse dubbii tana baruu waan hin barbaadeef jechuudha. Isaan alammoo maandeetiin natti kennamee jira baay'ee. Maatii kana araarsi bakka bunee fi intana walitti araarsi. Fatishaa fi intana gidduudhaa bayi yoo araaraan ta'e malee dhimma akkanaa kana qabattee yoo jidduu seente malee waan biraatiin jidduun seenii ni naan jedhan irra deddeebiidhaan jechuudha. Kanaaf waan kana baruu waan hin barbaadeef maal irratti walitti buutan? Ila akkamitti akkasitti muyyuun beeku beekti amma Osheeni I don't know maal akka inni yaadaa jiruu fi maal akka inni ta'e takkayyuu wanni beeku hin jiru beekte. Yaaduma isaayyuu namni yaaduma keessa yaaduyyuu nama baasee siibisu tokko miti. Anna gaafa namni tokko gaafa akkas ta'e immoo yaada isaa yoo siif sharing godhin ati yaada nama sanii beekuu hin dandeettu. Caal jedheetuma viidiyoo ani isa duuba waraabeen ture sababa buniin viidiyoo tokko irratti naa bilbiltee naa arabsitee turte. Viidiyoo akkasiin waraabdes quba hin qabu buniin jechuudha. Anna bilbiltee nagaumaan tasgabbiidhaan haasa'anii ture ergasii ammoo arabumaan jalqabde beeyte anammoo gaafa namni na arabsite akka hedduu natti ulfata dhugaa hedduu takkaan obsaa ture mira keessa nagashitee hedduu takkaan baqqaan illee of qabaan ture aaniin arrabseen ergasii ammoo viidiyoo sanedhaa buniin gadhiisteerti an argine maaliif jennaan aduno ammallee waa'ee bunii osoo si biratti illee dubbachuu baadhe hedduu takkaan natti tola viidiyoo sana erga gadhiistee booddee Osheeni argine fakkaate erga argee booddee ammoo viidiyoo tokkoon isuma wajjin waraabbii jalqabne miidiyaa irratti maal naan jedhe dhifama gaafattu malee sitti balleessaa qaba bunii intala ofii isheetti bilbiltee na arrabsite waan hedduu waan silaalaa dubartii jettee arrabsine takkaan jettee na arrabsite jechuudha. Anna an sababa aaree afaanuma takka lama arrabseen si badii qaba balleessaa qabda dhifama gaafadhu naan jedhe. Hin gaafadhuun jedheen. Normally afaanuma keetirra dhagoo barbaade malee viidiyoo isaati eenyu sabuneen gadhiistee sargeen jira isa inni gadhiisee sargeen jira viidiyoo lamaan saayyuu gaafan ilaaluu garuu maalidha sitti fakkaate yeroo tokko akkamidha namni gaafa ibidda ta'ee nutti dhufu nuti maal taaneeti isa eeguu qabna bishaan taaneeti isa eeguu qabna isiin amma like isa wajjin waan wal dhabdeef ati immoo dhuftee isa wajjin wal dhabdee otoo isiin ala jirtu ati dhuftee gaafa isa wajjin akkasitti deemtu akkas maal gaafa jettu inni nageenya otoo ni kaawul irraan qabaatiin otoo wanti wal irraan qabaatiin akkamitti waliin deeman maal jedhanii hiriyaa ishee wajjin. Alatti amma ishii kan barbuun Oshee barbaaddee miti bar. Naafa tokko nasi godha akka naaf inni wal jaalannu ni beekteerti galeefii jira. Fatiin naatu naafa tokko nasi maaltu jira sitti fakkaate yaa of course ni naafti maaliif abbaa warraa isheedha. Odo abbaa warraa ishee barbaadde doo jaalattee dhiistee tuffattee biraan deemtu turte. Amma tuffii isheetti hin fakkaatu bar waan kun. Hedduu takka tuffatti natti maa ture beektee? Lakki ilaa akkas goona ati amma hagam amantaadha amma namuma kanaa'uu jechuudha namuma Oshee jedhamu kanaayyuu allaayik walitti isin buusuuf maal jechuuf osoo hin taane sadarkaa kanatti lassuu xibqannaa maqoomish ምናምን ትንሽ ግርም ስላለኝ ነው ገሩ ኢሳሱማ ዲስኔ ማለት እንደው ሰው ነው ያለው ነገር በጣም ነው የሚያሳውቀኝ ነገረኛል እንዴት አላውቅም ኢላ አከም ዳስቲ ፈካቴ normally dubbii kanaasuma dhiiseen garuma dubbii ijoo dhufee fitte tolee bee baay'ee natti tola amma achi gubbaa irratti gaafan argu like buneen inaafuu mirga guutuu qabdi baay'ee 200% mirga guutuu qabda buneyaati inaafuu jechuudha inaafuun ishee sirriidha abbaa warraa ishee biratti si argitee maal hanga barbaade haa ta'u ni kaawul irraa qabu irma warraa godhachuu deemu ijoolleen kun jechuudha so gaafaati jidduu seentu gaafaati maal jettu maal hin aarti bakka over ndoom kana ol ay namni bar gaafa jaarsa isiitii irratti wanti akkanaa kun wanti jedhamu maal isa bara dhuftu irratti seenaa baay'ee jira bar asiidii faa walitti darbu bar even isiin si arrabsitee inumaayyuu jechuudha waan baay'eetu jira wanta hedduu namni aare waan godhu hin beeku waan inni raawwatu hin beekamu for that isiin aartee otoo jirtu ati maal gochuu qabda turte akka kiyyaatti jechuudha otoo tasgabbooftee bishaan baattee ibidda taatee si dhuftee bishaan irratti naqxee isi qabbaneessuu hin dandeessa ture. Ila mo'achuu hin dandeessa ture. Hanga xumuraatti muudii masanaan ani hangan si beekuutti ati shamara tasgabbooftuu wayiidha. Nama akka namatti dhufeetti naman keessummeessine wayiidha. Ati hangaan si beekuutti jechuudha. So gaafa sana garuu guyyaa si wajjin akkasitti walitti dubbattan san tasgabbii sanaan si biraa dhabe. Of course namni naara hanguma barbaadees yoo ta'e garuu waliin fakkaatu namni dhufee jechuudha. Like bifti keessan garagara, hojjaan keessan garagara, waamarti keessan garagara, akkuma wanti hundi keessan garagara ta'e kana gaafa siin aartee dhufte san haay kubbaa asii samii keessa ol baate akkam godhan. Deebisanii dhiitanii asii samii keessa yookaan jalaa goruu yookaan immoo suutuma luka jala qabu jechuudha. Ofiisiitii qubattee jechuudha. So isii aartii akkasiin sitti dhufte san maal gootaati?
suutumaan simatta jechuudha. Akka daa'imaatti hin qorrisiiste hin qabbaneessite jechuudha. Na argattee yookaan immoo akkam kubbaa amatan fakkeenyumaan irra sii deebi'a jechuudha. Gubbaatii dhiitamte mismaara qopheessuudha jalatti. Dhayixee maal gooti irra qubatti tatanaffasaaleef. San booda akka barbaadame sanatti tajaajila barbaadame sana kennuu hin dandeessu jechuudha. Arrabni ishii kun miirri ishii kun humni ishii jiru kun hir'ataa deemaa jechuudha. Hin mo'atamti jechuudha. So maaf akkas gochuu dhabde ati? Laalaan abeektee ana akkas gochuullee dadhabeeti miti garuu gara fuulduraatti inni hin godhaan. Dhugaa. Amma inni sitti aaree jira kaamma maaliif? Anama kan ajaa'ibu waa'ee bunii dhiisi bunii afaan hin iyyiti malee wanta kan nama onnee qabdu miti dubartii onnee qabdu miti beekte dubartii afaanumaan iyyitu takkaan hedduu takkaan isii tuffadhe dhiisaan. Anama kan yaachisu waa'ee bunii dhimma isiiti waa'ee oshee kana beekte oshee naman jaalatu. Ila akkas godhifatee. Amma ani oshee intala buniis haga kanatti salphisee ilaalu ani baay'isoo. Ila dabeessi maal taasisti fakkaate? Yeroo dhibba si jalaa fiigaa dabeessi. Dhibba si jalaa fiigaa baqa in sodaataa mire. Dhibba si jalaa fiigaa dhibbaaf tokkoffaa irratti fi qabee taanaani yeroo dhibba si jalaa fiige sana guutuu isaa sirratti baata. Ila hin be'anii. Ila maalidha sitti fakkaate yeroo xiqqaa ture maal ijoollee safaraa jira beekte nan tuma guyyaa hunda gadi qabeen tuma gurbaa kana jechuudha. Guyyaa ma hunda asirra na ciniine beekte bika kana jechuudha. Mee gadi na haadhiisu. Mee gadi amma maaliif si qaba si fakkaate akkasitti kan inni akkasitti ciniinee na qabeef yoo harkaa bahe akkam ta'a? Na nyaatuu danda'a. Harreen bineensa baay'ee sodaattiimi. Eenyuutu nyaata bineensatu harree nyaataami. Harreen gaafa qabe even viidiyoo sitti agarsiisuu nan danda'a. Qabatee jennaan chaw dhumate. Fincaan ficcisiisaa achumatti jechuudha. Abba dhibba si lakkoofsisti intalettiin tun akka salphaatti hin ilaaliin. Like hojiidhaaf jettaa galgala deemuu dandeessaa. Anumaa jedhi kaaboodarra ishee qabee gadi. Yoo maal ta'ee sitti fakkaate lakki buneen ooma tokkoon fiddu oomaan gootu maal waan jedhu kanarra dhaabbadhee ni beekan. Onnee isiin hin beekan. Isii miti siin jedhaa isii miti. Namni direct siitiin yoo waasi gochuu dadhabe direct sitti bahee jechuudha. Nama sitti bituu wallaaltu. Kana bar osoo onnee qabattee ilaal kophaa isii dhuftee ana fuuldura dhaabbattee naan dubbatti jamaa malee hin deemtu barbeete. Hinafuudha bar dhufuusiitu hinafu baay'ee. Maaliif beektii ofitti amantummaa waan hin qabneef hedduu akka bakka jamaa guurattee akkas dubartii garaagaraa guurattee kan dhuftu jechuudha. Dubartoonni isheen fiddu martuu amala garaagaraa qabanii baay'ee hin ulfaata wanni akkasii. Dubartiin gaafa amala garaagaraa fiddee si dhuftu ka'eenuu keessummeessi taati. Okko kanaafuu si muun si nafu yoo homaa yoo si gochuu dadhabdee jechuudha. Ani takkaan ni agartan osheeyyuu fidee hangara ishiin deemaan. Ankoo baakoo gadumaatti. Inni ilaala galuu gorsa tiyyeetan otoo tuffachuu baattee jechuudha. Dhiisi ani waan takkaa dhugaa. Ayyee akkas jettee Fatishaan tole gara osheetti deemna. Silaa isanii jaallattaa isanii feetaa dhiifama gaafadhu siin jedheera afaan baasee sitti dubbatee jira. Na argattee bakka sila na jaallattuuf sila anaaf jettee waan hedduu taateef guyyaa dabaree fuuldura kiyyetti mirkaneessite bakka akkas ta'ee sitti dhufee akkasitti maraadhee maal jedhee maal eenyummaa kiyya dagadhee sitti dhufee an still oshee waliin hin jira amma kana akka jaalala akkasii sana mul'istee akkas wantii jettee akkamitti dhiifama gaafadhu gaafa inni siin jedhu akkamitti diddaati intalattii tan hanga barbaadde siin yaa balleessituuti. Wabii ila dhiifamallee naa godhiti dhugaa wanni hedduu takka oshee na aarse maal beekte dubartii ana akkanattiin waliin feene kana nama balleessaa eenyu qaba osoo hin beekin sii qaba balleessaa dhiifama gaafadhu. Maal agarsiisa kun? Dammoo waa'ee siin dubbatiin naan jedha. Akkamitti akkas naan jechuu danda'a? Ana ammayyuu osheen hedduu takka na agarsiisu jira. Amalli isaa naa galuutti hin jiru. Bakka dhiifama gaafadhu jedhee hedduu takka na dirqaa ture beekte niin gaafadhu hin jedheen. Bakka waldhabbiin keenya saniin ta'e. Akkamittiin dubartii dhuftee ofii isheetii ka bilbiltee na arrabsaa turte dhiifama gaafadhu maaliif naan jedha. Ilaa kam goona sitti fakkaata? Ani barbaadu waan akkana ammas illee sitti himaan. Itti miyoo barbaaddees. Osheedha nama booddee I don't know waan wal arginullee natti hin fakkaatu. Hedduu takkaan itti haareetiin jiraan. Ofii isaa dhiifamayyuu na gaafatu qaba osheen. Innuu mataan isaa ilaafatee akkam goona sitti fakkaate. Nuti beektee dhiifaman linaa godhi garuu haasaa si jalaa qabe balleessaa keenya waan balleessine beeknee amannee dhiifama wal gaafachuun bareedaadha beekte atama dhiifama na gaafatteerta akka nama guddaa tokkotti ana dhiifama si dhiiseera namni bakka akkasittiin karaa nagayaatiin wal wajjin deema jechuudha. Osheen ammoo kan hundayyuu osoo jiru badii sii qabaa waa'ee buniin kaaseen dhiifama gaafadhu naan jedhu bakka ani hin barbaadure. Akkam goona sitti fakkaate amma si wal dhabdanii jirtanii miree like namni walitti bu'aa isarra darbee immoo maal ta'a ni araarama deebi'ee jechuudha.
Safaaniin olitti odeessitan maal jettanii miti namni wal tumee, wal cabsee, wal daakee, wal maal godhee maal like eenyummaan qabne wayii wal uffisee walii kennee maaloo deebi'ee moo wajjin jiraata dhalli namaa jechuudha. Ati amma oshee wajjinis kana booda kanan taanu otoo hin taane isii duukaas immoo hin araadamu isii dhiifamu. Mashanaaf koo ይቅር ባይነት እኮ ባይዞይ ነምንም ጉዳ ሲጎዳ በር ሰለርካው ይሲከና በርሲፍ ጀቾ አኖቶን ሲታይ ማል ጎዳ ሲቲ ፈካት ካሜራ ከየበነዴ ደቀ በከሲን ጅርቱት ጀቹ ሳኑ ዋሄለን ሲሌ ዋምቴ ሪዮት ሲሌ ዋምቴ አካሲን ዱፍቱ ሲ ጎዴን ሚለ ሲረት ደቀን ኮፌን ዲፈ መጋፈል ነጫቀስካ ኢላ በከ ኡፍኬን ወይቱ ጅራ ኑቲ ኖርማሊ ጀቹ ኤኙማን ኑቲ ኡፍኬን ወይ ጅራ አንደቂዮ ሲጋፈደ ዋኑ መንራ ሂረቱ ተኮውን ቀቦ እንደውም እኔ አኑም ሲቲሙ ዲፋ መና ጎዲቲ አከሼ ዱፍቴ ሚለክ የጀረ ኩፍቴ ዲፋ መና ጋፈቱ ማለ አን ኦፍ ገድቡሴ ኤሺ ብረዴሜ ዲፋ መና መጋፈቱ ሚት አማ ከስሚቲካ ኢላ ዲፋ መና መጋፈቹን ደቀኒ ነሚ ነማ በሌሴ በር ነማቲ በሌሴሁ ኢላ ሲቲ በሌፈሜ ሚት ጀቹ ነደገይካ አንመ ቶትኒ ከበልቴ ደጋነቲ ቡስቴ ማል ነጀቴ ጀቹ ሚለክ የትረኩ ፌን ዲፋ መስጋፈዳቹ አን ማሊፍ ላይክ ጉዱማ ኪሲቲ ገርሲሱፍ ጀቹ ሀገም ተካ ከንገው ሲቲ ገርሲሱፍ ጀቹ ዋቶኩ ሲቲሙ ነመለ መፋታቴ ዱፍቲ አቲ ከራለማ ሰዲሂን እንተለተና ከበጃ ባይዞይ ኢላ ሆመጅሩ ፋይ ዋኑ ሰበከኝ ብርጅሩ በሬቺን ሲቲ ማጀቹ እሲን ጃርቲ አንገፋቲ ነማ ከናፈቹ በቃ አንገብር ባዲስ ማንታኔ አደመና ሳተን ዱራቲ ተናፊን ከበኝ አርገቴ በቃ ክሬዲቲ ከኒና እሺቱ ሲጫለ እሺቱ ሲዱር ሰዋንተ የፈቹ ሴኑማ ሲቲፋቹ መደቆ ሲቲፊ ሰውጂና ሊሮ ቀባቹ ሲቲፈቹ ደርቢቴሁሙ ሃደመና አማ ሲምበር ጅሬኛ ሰንኬሳ ባቴ አቲ ጅሬኛ ሰንኬሳ ገሽቲና ሰይን ኮቢ ማልታሪ ኮቱካ አንገኒ ካንሱን አደምቡ ኢኒቲ አንገኒ ሲ ፍራሲ ሂኬ ፍራ ነራዴሚ እንጀ ኢኒኒቲ ማሊዳ ወርኩን ሃደመ መናፍ አባ መናቲ ጀቹ እኒ ጃለላ ሲወጂና ኤገሉ ስለ ያፉዱ ማሊለ ሃጀዱ ጀሪ ኩለማን ሳኒ ገሩ ማሊዳ ወሊፍ ሃደመ መናፍ አባ መናቲ ከነኒ አመንቲ ሚፈቲያ ኢናማን ካኑማውን ፍረዱ ከናዩን ፍረዱዋን ፍረዱ ከናዩ ኤላ ዮሽ ስታቴ ኢምበርባዱ እሺ ጅሬኛ ሳኬ ሰባቴ ቤክቴ አና ወጂም ፊቸር ጋራ ፉንድራ ዋየዱ ነማ ሰው ጀሩ ዋየዱ አና ፊኒ ብቻ ፕላን ያረጋና ዋምባሳዳ ጀሩ ጀቹ ኖርማሊ አኔ ሲቲሙ ፈሶንታኔ ሶ ዋን አካ ቤክቱ ቤክቴ አካ ቡኒኒ ጅሬኛ ከነ ኬሳ ካንጀረ ጉትማን ጉቱቲ አካ ሲቲሙ ቀቡፊ አና ሰንማራ ከንከ ኦሼ ዋን ጅሬኛ ሲ ከሰትሌ ዋን ሲ ዋን ያቺስ ዋን እንቀብኔ አና መዋይ እሺቲ ሚት ከነ ያቺስ አትሌ ዋይ እሺቲ ሚት ከነቲ ሙቀብዱ ዮ አካና ኦሼ ወሊ ተራራምኑ ለከ በርባዴቴ ኖርማሊ አና ፊኒ ዋን ረት ወላብኔ ሐላ ሰኒኒ ሐላ ሰላልቴ አና ሰው ወሊ ተራርሱ ከንቀብዱ መሌ ዋይ ቢኒ ዲስ 14 ዱበቲን ፈቲሻ ከሙ ወነስቲ ፈካቲ ያኒ ዋን ጅሩ ለፈካይን ደርበ ኖርማሊ ዋኒ ዱበቹ ዳያ ደየቹ ሶ ኢንተሊቱኒ nama kanaaf haadha manaa hangafaati in kabajamti lammaffaa isaawuni jaalata jaalala isaa sanaafu jettee intala tana ni kabaja argatte karaa lama sadiin kabajaan siin jedhe jalqaba maaliidha isiin haadha manaa isaa hangafaati hangafa mana sanii fi ayyaa guddoodha hin kabajna bakka reef dhufaa jirti isiin mana saniif she's queen argatte isaan fudhan kan lammata mucaa kanan jaalata hin kabaja maal jetta maal ከናፍ ድርቀመ ጃለለ ሰኒቲፍ ኒ ጃለታ ኒ ከበጃን ቆካ ነንጡ ሙራካ ፈትሻይ ነንጡ ሙራ ሰረ ደርቢሙ ማልቱ ጅረሲቲ ፈካቴ ወሪኩ ወሊን ትሮኒ ጋኢለ ኬስ ትሮኒ ቁቤሳን ፍራ ቀበን ሰኒፍ ቁቤላን ከበጃ ሚሬ ኢሲማፉ ኒ ከበጃ ወራ ከነጀቹ ከናፊ ደቀዮን ረቲ ኩፌሁ ዋን አመ ጀነተነ ሰዲን ቀበደ ጀቹ ሰደን ተነ ቀበደ ማሊን ጎዳ intalatan irratti otoon si ta'eedhaan utuudha tuun si ta'e dhaqee miila irratti kufeen dhiifama gaafadha jechuudha garuu sin dirqisiisu waanuma jiru kana sibiraan ga'uudhaaf ila gorsuma obbolummaadha jechuudha namni otoo wal dhabuu baatee otoo gargar bahuu baatee otoo maal jechuu baatee hedduuta kanatti tolaan argatte garuu yoo caalee homaa gochuun hin danda'amu so ati amma akkam goota amma isa wajjin jaalala eegalaa jira akkana naan jechuu jirta innis waan tokko informa godha natti so mee maalidha akkamta garamitti deema wantiin keessan kun so ati amma maal yaadda amma nan jaaladhaa jechaa jirta gurbaa kanan dhiisuu naan jette guyyaa dabare jechuu afaan kan keetii viidiyoonis jira noormaali jechuu kanaafi waan inni siin jedhu immoo fudhataan jirtu
Ila sitti immoo ani oshee hedduu takka nama bakka qabuuf beekte nin jaaladhaas dhugaa. Innis akka na jaalatuun hin beeka garuu jidduu kana I don't know maal inni akka ta'e an beeku malee waan isa cinqee wayillee jiraachuu danda'a waan sanatti mateetiniin furmaata gochuu dadhabne malee jechuudha. Anasoo akkasitti aga cinqamu waan sanatti matee waan isa cinqee anaaf inni wajjin furmaata itti goone hedduu takka natti tola beekte. Sanis abdii godhee inni eegaa akkanaa himu waan isaa aarse hundayyuu jechuudha. Anammoo osheen amala isaa kana sirreeffatee ilaalcha isaa kan hedduu gaarii miti beekte kan ammaa kuni kan jidduu kana anaaf inni akkaataa itti wal dhabu jiru hedduu nama jibbisiisa. So wanna san amala san sirreeffatee ana wajjin yoo ni deema ta'e ana osheen dhiisuu ni jaaladha dhugaa. Ana nama hedduu takka bakka qabuuf beekte waa'ee intala san maqaa natti kaasuu baatee dhiifama gaafadhi kanaan jedhu sanii miti. Sanii maqaa ishee kaasuu baatee normaalii waa'ee maakiyyaaf kaayisaa qofa wajjin haasofnee wajjin gamanii akkuma duraatiin wajjin yoo deemna ta'e dhugaan oshee nama hedduu takka bakka qabuuf beekte akka nama obboleessa tokkotti illee gaafa sitti himu jechuudha. Yoo osheen amala isaanii sirreeffate ta'e ani oshee nama hedduu bakka qabuuf nama jaaladhuudha. Yoo inni amala kana hin sirreeffatu ta'e immoo hedduu takka natti ulfaata beekte. So ani waan biraallee hin jedhu ani ammas oshee hamtu biraan qabuuf dhugaa nama hedduu jaaladhu beekte hamtu takkas hin qabuuf garuu wanni na jibbisiisu waa'ee mabbunii jedhamtu intalasa maqaa ishee dhahuun barbaadu. Difama. Waa maqaa ishee qofa dhahuu akka hin barbaanne bakka. Akkuma dubbanne waa'ee ishee. Barbaadu waa'ee ishee bakka. Waa'ee ishee dhiisee waa'ee kiyya qofa kaasuu barbaadu. Kabbada dhageesseerta ingirii waa'ee bunee hinkaasinii waa'ee makiyya qofa yaadii halkanii guyyaa bakka beeraawii mazmuurii keenya godhuu anuma waa'ee makiyya zammaree chaarti fatishaan ayyee fatishaa. Kanaaf guutumaan guutuutti waa'ee bunee haadhiisuu jecha jirta. Waa'ee bunii bakka hin barbaadaan. Waa'ee intala sanii natti kaasuu hin qabu bakka. Anaafin yeroo hunda beekte kana irratti kan wal jiru. Erga gaafa isheen xiffiidhaan dhoofte aduun xiffi kaballaa sullaan akka garaa isaa keessa gaseeletti waa'ee meeshaa haasuu jalqabe beekte. Okay, wa'iin kennitee. Abjuudhaan arguun. Irratti hojjetame amma maal goona sitti fakkaate normaalii ati inni waan barbaade haasa'u. Waa'ee isiidha jechuudha. Waan itti tole haqaa qoonni. Ila ati amma maalidha? Kaayyoo qabda. Nama kanatti heerumuu feetaa. Yeroo darbee inumaayyuu qobeellaa naa godhi maal jira akka wanti akkasii waan akkasii sanatti gara gaa'ilaatti jaarsa ergi maal waan akkasiitu jira. Like obboleessi kan keessa waan siin jechaa jiru maal bareechitee beekta waan hunda isaayyuu jechuudha. Kanaafi ani waan inni haasa'u san guutummaatti sitti toluus baatu jechuudha. Bakka asii liqeeffamuus baatu nama jaallannuuf jennee waan barbaannu ni taana mire. Ni feenaa mire nama san dhabuun barbaannu. Kanaafi kan ga'u ishee dhabuudhaan barbaanneetti maal goote sitti fakkaate kan inni si gorsu akka obboleessaatti jechuudha. Waan inni siin jedhu tole. Otoman yoon taanes jechuudha. Yoon si liqeeffaminis garumatti fudhadhuutuma numa dhiisi numa cal'isi. Kaayyoo kan kee galmaan gahi. Waan inni naan jedhe toleen hin jedha beekte garuu waan sirrii ta'e qofaan toleen jedhaan sila jaaladhiif abadan waan sirrii hin taane toleen jedhuun eenyuyyuu taanaan mana jaaladhuuf jedhee waan namni dhugochuu hin qabu waan. Elaafatee akkam goonesti fakkaate. Kootu kaamma diddiina jala dhaabachuu otoo hin taane ani waan gara isaatiin jiruus jechuudha. Inni sama hedduu akkasitti aaree jira maal. Atis waan akkasiidha. Kanaaf ani dhimmoota jiran hunda isaayyuu xumuree order gochuudhaaf nan yaala jechuudha. Ala toora qabsiisuudhaaf nan yaala. Dhimma si bira jirus kan isa bira jirus maal more dhimma nikaa maal jedhu sanarratti otoo focus gootanii karaa irratti maal irratti otooti yeroon gubatu baate baay'ee natti tola. Kanaaf waan inni siin jedhu kana otoo fudhattee hedduu takka natti tola. Laawoo biyaan illee sitti himu. Osheenii waa'ee intala isaanii haasawuu dhiisee waa'ee kiyyaaf isaa qofa yaadee bakka normaalii itti meeraan kana duras. Guyyaa kana yoo suni kan wal godhanii anaafati karaa seeraatiin wajjin deemne karaa Rabbis hayyamu beektee namni relation waan biraan qabna anaafin just bakka fiicharii gara fuulduraa qabna jechuudha asaa keessatti. So nikaa kana hidhatuun anaafisa jidduutti waan gochuu qabnu yaaduu qaba malee waa'ee intala isaanii dhiisuu qaba bakka. Amma booddeetti meeraan kun. Amma saanaan viidiyoo kanarratti wanni ani itti mooshee waa'ee kiyyaaf isa qofa haalaan itti yaaduu qaba beektee anaafinni bakka nikaa wal godhanneeti anaafin kana booddee kana wajjin deemuu qabnu tasgabboofne malee osoo anaafinni haasaa wajjin qabnu waa'ee intala isaanii gara duubatti deebi'eetiniini jidduu kiyyaaf isaa yoo gaarii hin taane gaarii hin ta'u jedhee yaadaani.
So sirreessuu qaba waan jiru hundayyuu. Waan hundaa'u ani sirreessuudhaaf ni yaala. Inni illee waan nadi dunatti hin fakkaatu. Asis cal'isiitu mamee akkuma hojii manaatti ciisiitii yaadii. Yeroo kan keenyaa kennitee na wajjin waan turtee fi seriously guyyaa darbee akkasitti wanti si jedhee maal na kabajee waan dhufteef guddaan galatoomii siin jedha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa ani kaayyoon kiyya maalidha? Manni kun akka hin banne akka hin diigamne jechuudha. Jireenyi kuni karaa irratti akka nafne jireenya eegalame wayiitu jira waan ta'eef akka bakkeetti hin bittinnoofnedha kaayyoon kiyya. Kanaaf akka rabbi na milkeessu du'aa naa godhaadha. Osheenis kan argadhuun ta'a jechuudha. Isaas argadhee dubbii kana anaatu xumura. Riiskii isaa guutuu nan fudha. Rabbi naa gargaaru du'aa naa godhaan isinii jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.